naannoon kun argitan kun Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti. Hawaasa Maawucaa jedhamee beekama. Hoteela guddaa Taantostiinaa jedhamu bira gattaranii maaddiyaa biraan harkaan bitaa yeroo seenan irratti lafa kaaree 500tu argama jechuudha. Ollaa fooqota kanneeniiti. Daasbooraa safarii jedhamee beekama. Akkuma arguurra jirtan kana irratti jechuudha. Laanya booyoo sammuluu mul'ifne nu hatanii akkana jira jechuudha. Amma lafa kaaree 500 isin agarsiisa. Asfaltii irraa because 100 meter. Meetira dhibba. Kinooti asfaltiin. Makiinaan irra fiigu kun asfaltiidha kuno. Agartanii miti kun asfaltiidha. Asfaltii irraa meetira dhibba khalaas bizzabti. Fageenya meetira dhibbaa qofa. Lafti kaaree 500. Kallattiin hundaanuu haala mijataa qabdi. Haalli isiidha baay'ee mijataadha. Agartanii garaan 20 hojjaan 25 irratti kan ijaarame. Ollaa kana hiyyeessii dhufuun qabu. Nama rabbi isa duroomse malee. Safaran nama saalfachiisa waan ta'eef. Akkana jira jechuudha. Kunoo gurbaa kanatti banee isinin mul'isa. Inni maqaan kee? Amaan jettaniini inni isin jalaa bana jechuudha milikkitaani. Lafti naannoo kanatti baay'ee qaaliidha akkuma beektan irratti hin beektan jedhee yaada. Kunoo manniin akkana fakkaatu kanatu as jira. Ka bareedummaan isaatu durba fakkaatu kana. Dhiirti bittanii mana akkana ajaa'ibaa irra kaasta yoo jiraattan lafti nama lamaanillee hin mijjaa jechuudha waliin bitatan karaa lama qaba waan ta'eef. Sunillee asfaaltii baasa kunillee asfaaltii baasa siin giriin eeriyaatu jira iddoo bashannanaatiitu jira jechuudha. Iddoolee investimentii kun Dr. Firaa'oli ka qorqoorroon gadaanu kun kachiin gadaanu kun atileetii Ibrahim Jeelaaniiti ka dirjiitii gurguddaadha jechuudha. So gatiin miliyoona 4 jedhanii ani ammoo miliyoona 3 fi 600 kenneefi jennaan nu miite naan jedhanii si yoo feetan achii gadillee hin gammattanii maaltu beekama. Akkasii saajiin walitti qabaa koree waldaati.